kennee taqabbalee jedhaa raqee akira irratti immoo hidhee taqabbalee jedhe. Hidhee taqabbalee. Jechuun maalii sana kennee taqabbalee jedhee lama kennee taqabbalee jedhee sadaffaa irratti irraanfatee hidhee taqabbalee jedhe. Taraa duraa hidhee mee irra deebi maal hidhee taqabbalee jaa magan. Jechuun abbaani maarii amma na fuudhee intala koo si'ii nikaa hidhe jedhe jennaani kennee taqabbalee jedhe fudhaan. Sirraa taqabbalee jeen. Lama sirraa taqabbalee jedhee sadaffaa irratti immoo hidhee taqabbalee jedhe irraanfatee. Hidhee taqabbalee. Hidhee taqabbalee hidhee. Hidheen maal? Kana jechuun hidhee taqabbalee jechuun sana fudhadhee taqabbalee jechuu taate akka taate. Taqabbalee bakka taqabbaluma qeebalee haa bakka waan akka rakkoon qabu maal? Achitti yaanii waan rakkoo qabu jechuudha nikaa sun hidhameera jechuudha. Nikaa abbaan sii kannee intala tiyya nikaa maarii hanganaan nikaa sii godhe ennaan qeebaleedha waan akka hin jirtu dubbiin. جزاكم الله خيرا جزاك ربي فيك كفن. أيه نقت. شيخ ربي صدادو تي دولي يخاو غافين قبا دوبا ربي صدادو أكنا ولين جتشون غاريمتي ربي صدادو نجلا خاسي ربي صدادو دافينا ديبسي ani qalbii laman qabu yookaan immoo dawwalan yookaan warra koomentii fi deebisa akkam godhamee ayyee qalbii lamanii qaba wala yaj'al Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi nama tokko gartee qomasaa keessatti qalbii laman gooneef je rabbiin takkuma qalbii takka ta immoo dhaggeeffadhee deebisaa deebisu takka ta koomentii tilaalee maas koomentii deebisu ni ulfaatti ayyee salaamu alaykum. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. شانوار. واو. أكم جرتان؟ جرت الحمد لله نجا. جرت الحمد لله بقى جرات. جافي كوارث شيك. أيه. مجتي هرياكياتي جزي هدوسني بالبلا ناسينو ددا سلكين كيسني. أيه. هوغا أفضل هيرمتي تورتي. أيوه هيرمتو كانا مجتيني dura jaalallee qabatanii fakkaate dura wal jaalatanii achi booda wal jaalatanii oduma akkasuma mucaa wajjin jedhanii garaatti hafee. Ayyee. Booda garaatti hafee jennaan warri kennallee yoo dhagaannan dhiisanii warri keellee waanuma hundumaafuu rakkoodha si wajjin deemaa jetteeni mucaaleen hin baastu fuudhee siin galadha jedhanii fuudhanii deemanii wal fuudhanii mana warra isaatiitti waliin galan. Ayyee. Warri isin immoo nikaa hidhuufi didee akkasumatti nikaan odoon hidhamin ulfiisi guddataatuma dhufee gizee isin da'u kaatetti nikaa hidhanii. Ayyee. Akkas ji'a 8 gizee isin geessu ulfi jechuun. warri immoo warri mucatti gizee sanillee kadhaqanii nikaa hidhan mucattiin teenna duutee bakka nikaa umaan ala diqaalama qabattee duuteetumaan booda akkuma seenofne jettee haatummaa mucatti kadhattee dhaqanii isin nikaa hidhanii nikaa sanillee maxxanee moo maali nikaa isin riilli miti nikaa qajeelaa miti beeka. Ayyee. maarillee wanni kennaniif hin jiru beeta samti mucatti warri mucatti immoo fedha mucattiin achi keessuun qaban mucattiin garuu diddee mucama jaalatti akkuma taa'aa jirti malee kottu bayi rakkoon hin jiru ulfooftulee rakkoon hin jiru bayima jedhanii maasinitti jechuun. Ayyee.
booda akkasiin nikaa hidhanii mucattiin achumatti deettee mucaan sun guddate daa'imni isaaniillee guddatee fi achuma jira daa'imni sun amma diqaalaa jedhamu moo kan isaanii jedhamu moo akkan yaani dura odoo nikaan hidhamin daa'imni kun ka garaatti diqaalaa jedhama Ishmalee moo wallola isaa waliin hin jiru mucaan fi mucaan sun adaraanii jiran daa'imni sun achi isa biratti hafee isin garuu nikaanarraa buusii jenna isin biyyaan badeemtee jirti Dubaay jirti waggaa 4 erga deemte. Ayyee. Ayyee. Mucattiin waggaa 4 erga deemte erga waggaa 4 kanaati sagalee isaa dhageettee hin jirtu sagalee isaa dhageettee wal dhagaaniitiin hin jiran. Nikaanarraa buusii jennaan wallolanii biyyaa baate waan ta'eef nikaanarraa buusii jennaan nikaanarraa buusuu didee mucattiin ammallee maatiin isii nama biraatiif nikaa godhaniitiin hin jiran nikaa inni buusuu didee jennaan naatum nikeenni duraa sirrii miti maarii wanni jedhamu kennamne maxxanee moo maxxansee namni jedhanii sirrii miti nikaanii jedhanii maatiin isii homaa erga sagalee isaa dhaga'uu baatte waggaa hagana sagalee isaa erga dhaga'uu baatte nikeenni ji'a jahatti bu'aa jedhanii nama biraatiif nikaa godhaniitiin hin turan torban darbe kan akkamitti nikaa godhattee jedhee gaafadhe jennaan akkana naan jedhanii naan jette kazaa shaanawaariin gaafadhe jedhee cal'iseen akkamii duraan dursee dubartii odoo ulfa garaa qabdu nikaan hin godhamu ulamaayee durra wal dhabe sigalee khilaafa qabdi irra gaariin nikaa godhuu dhabu odoo ulfa garaa qabdu jechuudha tanaafuu nikaa yoo gartee odoo ulfa garaa qabdu baatii 8 yoo kan nikaa godhan taate isiin qaadiitu gartee yoo inni didee qaadii dubbiftee qaadii murtii godhaaf eega qaadiin gartee isii qulqulleesse booda heerumuu qabdi akkas qaadiin ammaniine qaadiin isiniif nikaa isii warrummaan isaanii hin ta'u bakka hin jedhanima hin ta'u nikeen amma lammata hidhate kun illee hin ta'u hin ta'u qabitta hin ta'u nikeenni gurbaa sanii irra jira jechuudha nikeenni gurbaa jalqabaa irra jira jechuudha irra jira akkuma khilaafaatiinuu irra jira khilaafa qabaa irruma jira hayya inshallah ishi amma nikaa amma hidhatte kana akkam gochuutu danda'ama shee yaa roomsti khaan jalaa hiiktee khaan jalaa fixxee yaa roomsti inshallah ishi bakka galatooma hello وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كافيك أيه صلاة الليل فكينا في عبر كاسة يو صلاة البرشن يعني والتاسسن يو صلاة كاسة ما في جاية كاسة جدتي يو تجيرني صلاة الركوع صلاة الليل ركاشن أكم ماذا بيبي فكينا لما جري يو ركاسة دي صلاة ذات يرون ما ركاسة دي صلاة بفجار جتونا يوشن سايس يعني wanni akkasiin jirtu ayyee rasuula islaamii gaafa garii rakaa 9 salaataa gaafa garii 10 gaafa garii 10 takka gaafa garii rakaa 9 gaafa garii akkas kai salaata namni waan akkas gaafa garii 5 salaattee gaafa garii 7 yoo salaatte gaafa garii 3 yoo salaatte akkas Gaaffii sooma qadaa fakkeenyaaf jaarraa qadaa matadanii jalqee jalqabee yoon jalqabee fakkeenyaaf keessa fuudhan nyaanni ta'a. Maayet. Nuti mana namatti sooma qadaa. Baasuuf jecha fakkeenyaaf borna sooma jedheen yaadee jalqabee ka'e yoon jalqabee ka cabsu ta'e yaanii akkam. yeroo biraan baasa yoon dadhabe yoo dadhabde soomana qadaa waajiba yoo dadhabdees akka malee laaffatu taate furtee guyyaa biraa kafalta
soomana qadaami akkas. Mesti galatoomaa jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akkam sheekha? Fayya alhamdulillah. Alhamdulillah. Si bilbilisi nama tokko takkanaa hawwata godina kana bilbilware. Suuraa hin jammare. Suuraa hin jedhe kan bilbiluu jammare biizuma jedhaan bulookumaan ta'eera seera taate. Biloog hin taane lakki biizuma. Akkam nagaa waan jirtu? Nagaa alhamdulillah. Sheekha gaafin barbaadudha. Liibirri jirtani? Liibirri jirtani gaafin qaban? Liibirra jira beekama liibirra jira. Imoo banaa agarraa liifuma kan jiru beek. Imoo banaa taana. Gaafin yakki jirtu? Ayyee. Ani baadan biyyaa amata 8 gaheen jira. Aayaa. Gaafan biyyaa bahu sanii biyyatti heerumeelleen gurbaa tokkorraa ijoollee lamaniin qaba. Ayyee. Akkasitti gurbaan ni qamahaa dhugamaa hin kattaballee ni orgullee numa kattabaa bakka himama kana qamahaa akkasitti qamaheetuma saba taasisee maal gootiin darbe maal gooteetaa wanti dhumu kunis saran dhumee eenyu si barbaade diidumaa ta'e hirriba narratti suwalla bana fayyadamu bula. Kassabee gizee dhufe meera geeffadhu. Hin kattabu. Kassabee gizee dhufe caatii qameeti mirqaanee isaa dhufte maarree jeesi cinqa. Midhaan illee guddoo waa hin nyaatu basa yeroo amma kassabee amma gara manaa galu kanas furtuu tokko baattatee gala halkanis qamaa buluudhaa fi na wajjin qama hiyyeedha. Wallahi ani taa'eetuma mugawalee riballee waan rafu. Oonaa hojii qama hiyyaa. Akkasitti hoggaan haroo wajjin haa tokkiisa hamma inni qabee raasu na jaalata. Yeroo wanni kun raasu na fayyaquutti dhaabbata. Amma gaantii akkasitti mana gizee dhukkubaadha abbaan illee bulaa duratti ijaarrate hinaafama guddina haasee achii buqqise jimichuma keessa ijaarrate wajjumaan galee hindinnilleeni akkasitti baadasan eenyumaallee marra wal dadhabnee naannoon addaan baane addaan baane illee anillee isaaf nadaame inni illee narraa hafuu gaadida walitti eegne duraan ilmoo tokko irraa qabu lama godhadde isa booda kana lubbuma tiyyanaa mallachiisiisa jedhe ani suudiin deemaan jedheen ani suudiin deema malee ani dadhabee asitti asinarraan haftu anis nuuronoo biraa gamsan hin barbaanne suudiin deemennaanu akka fedhii kan keetiitiin an jedhe. Ishiti qaadee sana goote nan gashadhetteen dubini anillee abbaa kiyya ni heessisiis jedhee ulaa kan keen dhufu nin deemaan jedhe. Ijoollee kiyya lamman qabadde mana warra keenyaa deemu ana ga'uurtani. Halo. Maal jette? Suudiin deema jeeni deemisiin jee. Yeroo suudiin ani asitti narraa hafuu didde asillee ni anillee nuuronoo biraa waan barbaadu suudiin deemaan jedhe. Deemi baadinan deema jettee akka fedhii kan keetiitii argaanii naan jedhe ani hayyuun nan gashadhessee kan mana keenya dhufne ani sanii kamadeen dhufuun jedhe. Gaanti warri keenya nan gashan jedhee sodaaddeeti akkasitti. Abbaa kiyyaan gabayaa bu'een buna fi gurguradee ni doyyomse akkan sokke 15tti waanin boqorraa qabu keessatti hunduma gurguraa deebise. Warri keessa sin gashine atillee nachumaan kutta. Uwwan gabaanii warri keenya gaa hayyaana gurguri nuuroon kun siif hin taane arguu jirraa ati sitti hammaateera gurbaan hayli godheera. Abbaan kiyya gashumaa atis jiru wallaalte kalaatanii baadanii asirraa hin buusisatti isheenyaa naan jedhe obboleeyyan kiyya sira nagaasan tolee deebiin abbaa kiyya kana gaa inni hin jedhu buna gowwomsee deebi ani buna naa gurguri jedhee natti kenne gurguree warqee kiyya ofirraa gurguree ani biyyaa bahee dhufe. Inni kana ija buutii gaan gahee karaa suni cufame karaa raggaa suni sana silaayi addattanii jedhe. Meeqa baabsi maata? Bara saddeet biraa. Yeroo qaraaraa sanii karaan natti cufame yeroo natti cufame nama baay'ee ijoolleen dhiiraa kun ija buutii sanitti kuni nu heerumeedha namni irratti baay'ee ofirra daddabee jennaan ani sodaadde
rabshaa dubede mucaan tokko immoo kan Rashiidallee itti shaanee ijoollee kiyyaallee na dubbisu abbaa kiyyaallee kan na dubbisu tokko jira warma biyyaati. Warra Mucaan ni kana shanii naan jedhani. Jabuutitti kaanis na heerumi kaanis na heerumi jaa. Ni na heerumin daddabee jennaan ana mucaan miskiini kanatti kitaaruuru tokko Rashiida naa bitee dhufa jawwaalallee naa bitee abbaa kan kee dubbise amma karaan banamu naan jedhee ani akkasitti abbaa kiyyaallee kan Rashiida itti shaanee naa bilbiloo isa. Ani ijoollee kana hin gowwomsin akka sasirraa dhaabbatanii nikaa isheen jira jettan isa kana heerumeen jira sana kana sirraa dhaabbatu hoo barbaadde nikaa naa isheen akkamitti nikaa isheen dheengaddan biyyaa bahee dhufe waa hin turre akkamitti isheen nikaa dhugaan jedhamu nikaa kijibaati bakka nikaatti godhatamu jira si qabeen deema jedhanii deema gurbaan itti hin qabne tokko nikaa na godhe abbaan kiyya quban qabu namni takka quban qaba. Eessan nikaa si godhe? Jabuutitti. Sheekuma tokko yaameetuma Jabuutitti kophatti moggatti nikaa si godhe? Sheekichi maalumaa kuti indee sheekichi janqabne bakkuma takka ta'a nikaa godhi jedheni sheekichi akka jedheen beeku inni nikaa si godhe naan jedhe kanaan sana akkasitti mucayyoo kana yeroon baatii lafa jiraadhe sirreessa sanii dhufan sirreessa adda dhufan tokkitti ajjeesu takkeen irraa hafuu gaadanii inni sodaata narraa hafe. Yeroon inni narraa hafe sanii. Nikaa si godhatee si hojii jiraate? Inni baatii lama wajjin seenyidhaan jechuudha salaama toobachuutti hin jira. Ati abbaa keetti oduma nimin abbaa keetti nimin siin jee? Abbaa kiyyatti maali nima akka namichirraa dhaabbatu niitisaati jedhiinaan jedhe abbaan kiyya nikaa namaatiin qabaree kun biyyaa bahee dhufe nikaan akkamitti qaban abbaa kiyya marii hadda. Ayyee. Akkasitti ayyaagaa jedhanii akkasitti ani bahar kan bahee dhufe baadaan biyya kana gaheefi akkasitti gaashee rabbiin naadiistu ani bahar kana bahee yeroo yaman sheenee ani abbaallee hin qabu haadhallee hin qabu nama birina irraa fakkaatu hin qabu duuba isinii dalagaa jedhanii akkasitti dalagaa kana deeme isaan jalaa illee bade. Amma diliin narra jiru maali gurbaan jalaa bade san mallaqa saadaa waa hin kaffalleenii diliin narra jiru maali. Ini kah gurbaa saniitiin akkas godhuu sini diliin narra jiru maali jechuudha barbaadee xuxurii kan baay'ee barbaada. Duraan dursee ati jaarsi duraa kassabee galgala caatii qaamaa caatiillee naa hojii gartee qama ijaa gizeen taa'ee haaseeyse gartee ni gammadaa yoon bira taa'ee naa sooyne na rakkaa eegas booda shakkii heddummeeysee na cinqee akkasitti ifirraa ni biyya suudii deemennaan deemsiin jee deemtee Jabuutii dhayite Jabuutitti kabiraa ajaa'ibaa si mudate kuni gartee nikaa si godhate kun moggumatti nikaa si godhatee baatii lama si hojii jiraate ka boodaa kana maallaqa irraa fuute maallaqa sii kanne boodaa waa kanaaf goone abaayaa gurraacha kana naafite natti tashaafame akkasitti kophee naafite dirii uumaa jedhanii kana naafite sanitti waa biraa naaf hin goone. Dirii uumaa fi abaayaa fi kophee qofa bitee jechuun sanumaan si fuudhe. Kanumaan na fuudhe. Ajaa'iba ayyee. Nikaan isaa baatila nikaan isaan jiru haraami badii daleeyde toobachuu qabdaa nikaan kasirra jiru. Nikaa jaarsa duraati ka jaarsa duraa sirra jira nikaan ka jaarsa duraa sirra jira ka jaarsa duraa sirra jira amma booda odoo gartee sanfirraanii kana nikaa gubbaan gartee ammaas odoo abbaan kee quban qabne nikaa akkasii hin godhatinii diliidhaa haraamii toobaa gama rabbii deebi inshaallah akkasii ayyee maa jette galatoon takka daggamadhu mee Baadummaan immoo isheen sumaan dalagadhu sumaan hojjetadhu amma akkasitti abbaan kiyyaa ani akkasitti gataa'uu hin danda'u amata jahaa oli nikaa kana narraa buusisennan nikaa sarraan buusu jedhee na dide hoggaan na dide hayyaagaa jedhe qaadii bu'e fassarsiise isa waameeti ani nikaa kan qaadii irratti irraa buusiseen dhufe amma kaa boru nikaa godhuufi jedheen dhugumaan halaas nikaa kiyya irraa buuseen jira akka nikaa kiyyaa hin heerumne jedhenne. Yeroo inni jedhe sanii narraa buuse yeroo inni irraa buuseen jira jedhe sanaan mucayyoo tokko asitti itti haasa'uutti jira mucaan sun bariituma sanii nikaa na godhatte nikaa suni iddaan eeggachiisamoo hin eeggachiisu ishee. Duraan qaadii hin eeggachiisamu iddaa qabamoo hin qabu. Duraan qaadii irratti ifirraa buufte?
qaadiira tabbaan kiyya buufise boodeennis immoo sihii kennan jedhe. Kaini sihii kesiin jeesanii ji'a sadii taa'uu qaba. Isa aruusa hojiseen teemi ka jaarsa duraa itti walii daamtan. Inni amata jaha walirraa teenya torbeessaatti na heechi. Dhiisi ta'a amata jaha teessan uumaa ta'e miti. Aruusa hojiseentan moo seentan. Isa duraa kun moota ammaati. Isa duraa baana isa duricha. Kadur. Isa duraa kana hojjisheenni malee ijoollee lama narraa qaba. Bakka akkas taanaan xahaaraa sadii eeggattaa ji'atti yoo xahaaraan kasitti dhiini kasitti dhufu taate eega qartee qulqullooyte booda baatii sadii dhiini sit dhufee dhiqattee baatii taan ammaa sit dhufee dhiqattee baatii sadaffaa sit dhufee dhiqattee achi booda heerumta. Akkasi. Duba ishee gamtayyoon mucaan amma argadde kun akkamitti ilaallama ta'e? Ay odoo gurbaa kamirratti eega inni siikee guyyuma san heerumte? Guyyuma san abbaan kiyya guyyuma san hogganni siikeedha sila wal biran jirtanii kun humaan qabu darasaan naan jette jedhee borumti sanii ni kaana godhe akka ni kaana godhe immoo baatii sadiitti isa kana wal bira geesse. Obs. Arra jaarsi kee siikeeti abbaan kee immoo darasaa gaafadheetiin jira waan adda jirtaniif rakkoon qabu jee ni kaasii godhe akkasimi arra jaarsi kee siikee torbaanuma kaan gartee ni kaasii godhe akkasimi. Waan isaa farraan qabdu haraam hin qabu iddaan eeggachiisan jedhanii jedhe ni kaana godhe. Ni kaasii godhe. Jaarsa kee kan ni kaasii godhan kana ji'a sadi booda walitti dhuftan saa akkasimi. Ji'a sadiin booda walitti dhufne. Ayyee nikaan hin ta'u nikaa re'oomsa nikaan sirrii miti baatila nikaan iddaa keessatti hidhamu baatil akkas. Mucaa kun akkamitti ilaallama dhufa? Mucaa kam? Mucaa irraa gahaddee bara ilmoo irraa gahaddee kan abban. Ilmoo irraa argatte ilmoon keetii nikaa dafaa re'oomsa. Yaani abbaadhaan hin waamamu? Abbaan yaamama. Abbaan yaamama. Abbaan waamama dafi ammarraa eegalee dafi abbaa keetii dawwali nikaa re'oomsa. Yoo ta'u nikaan haaromsine immoo lamada hojii rafin. طيب قالت وانا شيء جزاك الله خير. طيب نقيت. سبو وزين قادي زيني في دولي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين كيف بنيتي؟ أكو مهدية كاره. Teti di noka kati jireenya. Maal jette? Nagaamoo? Amma hin dhaga'ama maal jette? Gaaffiin kiyyaa? Hizbii quraanaa kanaaf kan sababaa ta'u maal laata? Gizee hunda quraana kana naffajaa yeroo naffajee ka'ee yeroo juuzii walakkaa kaa'uu Juzi sadi aku dapat dia kayak duduk berdiri, ini duduk pas sulit kena sengkaram. Juzi sadi afaste, gizi ati turte tiga debite, ifzi san injiru, akasi. Injiru, jira itu sulit kena sengkaram, injiru akasme. Ini jira sulit kena sengkaram, akan durana, jadi ada apa dengan itu? Okay, saya iram fatta kasimi. Akkasuma muraajaa godhire ati gizee isaa affaste booda gara feesbuukii fi tiktok dhayte badii ilaalta. Tiktok illee hin qabu tiktok illee hin qabu feesbuuka kana ammoo ni ilaala. Feesbuuk irratti ijaan waan takka takka ilaalta waan badiin dalagini. Kara deemtuudha wayii tokko tokko ilaalaa qabu. Kara deemtuu lallaalta hayyee waan gootu. Wayitaaffaste daddeebi muraajaa godhi kaaffaste kana muraajaa godhi muraajaa ni beektaa deebitee gartee qara'uu akkasii jalaan garre akkas godhe badiin dalagin. Irra deebinee qara'uu jechuudha. Irra deebitee qaqqaraata irra deebitee haaffasta muraajaa goota. Maashaallah. Inshaallah du'a illee naa kadhaati. Kan ittaanu maali haasaa baadiyyaatti fakkaata namni.
dargaggummaa kanaan yoo warra kun quraana sirriitti haffatuu danda'uudha maali kun hadiisa baadiyyaatti fakkaata. Yoo maal hin godhini? Yoo dafee warra fuudhini. Quraana haffatuu hin danda'u. Sirriitti haffatuu hin danda'u jedhanii irraanfataa waan jedhu hadiisa baadiyyaatti fakkaatan barreen kanaaf adda baafachuu. Isa kana eessaa dhageesse? Eessaa fidde? Nama jechuun nama sirrii irraallee nageenye oduudhuma karaa deemaa irratti namooti haasa'u nagee maal jechuun nama jabaarraan nageenya waan kana. Lakki namni odoon fuune xiqqeenyaan quraana haffazaame. Xiqqeenyaan quraana haffaz dargaggeessii gisee amma 20 amma 25 amma 15 amma 7 8 quraana haffaza odoo jaartiin fuudhin. Sigalee eega fuudhees haffazuu danda'a eega odoon fuudhin duraas haffazuu danda'a lachuun danda'a waan akka rakkoon qabu. Inshallah gaafa biraatti gasuu danda'a. Ati kana keessii godhatteeti faatee fuudhuu fedheem taasa fuudha feete si fuusiif namumaa asuma keessa si ilaalla. Fuudha fedhiillee nuun qabaa. Hai fuuteen maas tabiraa feete. Fuudha fedhiillee nuun qabaa garuu waan irraa sababa na dhorkin qaba malee cimana mallee fuudhe. Hin fuune fuudha immoo fedhii ni qabdaa waan irraa si dhorkuu jira akkasii. Akkasii. Akkamiin waa sirraa si dhorkitu kamii jirti amma ni dalagattaa ajaa'ibaa maashaallahi waan irraa si dhorku tun mee dhugaa beekuu dhabuun mala nuti illee inshallah waan irraa si dhorku tana rabbi si haa laafisu inshallah akkamitti. Wallahi amiin inshallah rabbiin waa biraas illee miti jireenya biyya alaa kanaa ta'eetu immoo biyya alaa kanatti keessaa qaamaan qabnu yeroo kanatti warra fuudhanii akka shari'aattiin bulchaanii fi ammas immoo jireenyi shamarran mana keessaaf tolti gariin dhiiraa yeroo fuudhee ka'e dalagaatti ergaa ani immoo kun baay'ee natti ulfaata shamarran fuudhee ka'e dalagaatti erguun baay'ee tokko waan natti ulfaatuu fi. Jazaakallah maashaallah dhugaa iqaamaa sin qabdu shamarran yoo fuutes mana dalagaatti erguun hin barbaachisu ani yoon gartee fuudhe manuma naatee isii adumaat dandeyaadha akkasiimi. Kun akkanuma akkasi sirri jazaakallah rabbi si haa laafisu abshir. Amiin inshallah asirratti gaaffii biraa dabalasuu danda'a. Dabaladhu abshir. Yeroo as jiru kanatti irra guddaa ijoolleen biyya alaa jiru kuni waamuma adda addaatiin viidiyoo godhanii illee hojiirraalee ta'ee waamuma adda addaa irraa viidiyoo godhanii haa ta'u garuu yeroo hadiitiidhaaf biyyan galaa waan akkas jedhu kana yaada akkasii mataa keessaa otuma qabanu maatii warri biyyaa kun akka nuti hin galle kun baay'ee hin fedhanu. Akka isin galtan baay'ee hin fedhan. Hin fedhanu asirratti immoo kidmaa maatii keessaawuu haadhi haadhaa fi abbaa nurra jira ta'eetu immoo biyya kana taa'anii jara sana achitti gargaaruu irra gaarii immoo utuma jarri silaa hin seene galaneetuma jara biyya fuudhanii jiruma biratti fuudhanii silaa haga tokko gargaaruu irra gaarii. Haadhaa fi abbaa biyya biraa dhayitee biyya namaa dhayitee gargaartus biyya galtee dalagaa gargaartus tokkuma. Haadhaa fi abbaan intala dubraa takka fakkeenya biyya arabaa jirti gurbaa dardaraa tokko ka gartee fedhinnaa qabu ka nyaatee dhugu ka galeetiin fuudha gizee inni jee abbaan lakki warrin galinii chuma taa'e jaaniin ka yoo booda gartee badii keessa yoo seene intalti dubraa umrii deemaa hin heeruminiiti maallaqa nuu wat ergii jaaniin galuu siin fedhan galuu isaan fedhan dhiirallee si galu jira manguddoo sossobaniituma maallaqa erganiifi sossobanii yoo galuu feete galta yoo achitti bika jirtu fuudhuu feetes bikkuma jirtu fuuta rakkoon qabu san akkas. Inshallah biyya keenya amma biyya suutii kana keessa jirra biyya kanatti bulchuu ulfaata nuti irra guddaa biyya kanatti bulchuu irra warri fuudhe yeroo warra fuudhe laalle irra guddaa warra fuudhe kun akkuma isin mataa isin dhukkubsaaru kana uummanni xiqqoo waan baratinis wal fuudheetuma sanaa booda biyya oolaa. Dhugaa. Kana jireenya gammachuu jiraachuun immoo akkuma isin beektanu haati manaa jechuun haati manaa sadarkaa guddaa qabdi sadarkaa guddaa kana immoo balleessuurra alhamdulillah ammoo naatti shamarran isillee waliin beeku egaa gaafa guddaan banamee gareen suma yoo taas bila banamee ammoo naan barumsa jira looni shamarran gama shamarranii deebi'e barumsa irraa diidina booddee ammoo naa irraa qabee jira. Ati shamarran wajji dawwaltaa?
لا لا نور ندور وركوبا كم نور جا هو بلا ميدي غريت ما يودا بلا بلا ميدي تكا بدون ما ليس gaafa garee sumayyatu abbilaalota keessa غريت يا نجا مالك sagarichi ni digi kitaaba mee maal jette garee maal jette نور هودا لو تكا هودا نور بومو هودا تديتو مكانات الجامعة نور هودا دي تي غريت ما يودا بلا بلا تو هيا رتنتا صح أنا على سنة هاران في المسا ayyee jette no ayyee assalamu alaikum الو assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ayyee ألو nin dhagaya شيء أنا مالي maal شيء jette خذا بيتكلم قبل gaafadhu ayyee ها gaafadhu طول شيء خذ يصير ليش سوي بيتا aya saboo qoomiin ala jirtu juufti tanuma salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ayyee جرجت ما شاء الله الحمد لله. ayyee بقى نرجع ayyee maal jette والله يوري هذا كان دارك لبلي بتاني كيساني أكن أنا أقول لهم في البيت أنا أستاذ حكمي بيش قاعد جديد akkana midhagee yoon feene booda dawwaliga booda dawwali daarekti طيب يوسي أونلاين رنجرا سالفة وكان إيش كان يصير في الشلا ayyee booda dawwali insha allah السلام عليكم الو السلام عليكم الو سيدك يا عليكم السلام ايه ناقاش انواريني ايه قافين كيكا ايه الو الو سيدا جيسو سيدك يا shabakanka ya bada كيكا نقصو daga ya mama الو sin daga قافين كبا aya قافين كبا aye شيخ بياتكو عربي وين جنانين ناميتا وين برانك هندي ويتي أنا برانك يجرو سلامي أسيتكو نتي جاي salaanni asrii natti gee salaamni asrii ga'ee namicha kana wajjin bakka bishaan nuuf kennee bakka dhiqannee namichi bakka salaachisuu eegalee ukkuu salaachisuu eegalu namichi inuma oofe salaata akka ishaatti yaanii sagalee ol qabeetuma oofe asriidha salaanni. sagalee ol kaasee akka makribaa salaate oofe. Subhanallah jedhee subhanallah jedhee uumamaa tokko namichi inuma didee salaate gartee rakkaa lama ol qabee salaannee rakkaa lama gartee akkuma kaaniitti gadi qabnee salaate namichi. Ayyee.
akkas sana booda eega salaamee kaane salaamee akkamitiin jedhee digatee akkasitti kana dee itti beekaneetu dhiisee waan biraa deeme jechuudha bakka asuma naajaa kee baafadhee dhiisee biraa deeme salaatee. Doomaal siin jenni? Waa tokko hin jenne egaa akkanumatti hin beekanaan jedhe salaata akkanumatti hin beekaa. Akkanumatti hin beekaa jee? Akkasumatti salaataa jedhee garuu namichi waan beeku. Ya. Hello. Assalamualaikum. 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 Halo. Oh, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gaaffii qaba jechuudha. Ayyee. Gaaffii akkas jetti. Akkam jetti? Yoo ilmoon namaa dhalatte korbeessa irraa qalammoo qoromsi irraa qalanii lafa qaqqabe kana adda naa ba'a. Ilmoo yoo namaa dhalatte korbeessa irraa qalammoo goromtii irraa qalan jette? Halo. Yoo ilmoo argatanii fakkeenyaaf yeroo ilmoo nama dhalatte kairraa qalan kuni korbeessa moo kaan immoo kaminuun isaa qalmumaa jedhe tokko immoo korbeessa malee hin ta'uu jedhe. Halo. Khasida la tedira mo dubarti. Dhiira. Korbeessa lama irraa qalta. Korbeessa lama. Guyyaa torbaffaa. Ayyee galatooma. Galatooma ayyee. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ayyee. Gaaffiin qaba sheekh. Ayyee. Gaaffiin kiyyaa gaafan biyyaa bahu gara Saudi Arabiyaa osoo deemu Bosaasoo irratti. Bosaasoo irratti? Eessa irratti? Osoo deemu suuraan afiriyaati takka yaani warri keenya akka nuti deemnu nuti dhiisan turre nu fayyama nu kenne nuti bannee yaane beeka. Ayyee. Bannee deemne taanaan gisee bakka doonii san geenye bahara bira birrii nuuf erguu didanii. Akkasumatti gurbaan tokko immoo biyya kana Saudi Arabiyaa kana ture lama deemnee taarifa deemaa jira nuti immoo rakkannee birrii dhabnee beektee taa'aa jirra. Ayyee. Akkasitti kalaasa isillachuutu birrii anaa isinirraa kafalee isin achi baasa mallee mucaan abbeeraa biyyaa tokkollee hin jiran afurii beektaa isin afuranuu isinirraa kafalee isin baasa ati natti heerunii naan jee beektaa. Ayyee. Anin didee bakka ijoolleen kunin kalaasa heerumiiti kalaanulleen achi baate yoo achuutti achi baate booda kalaasa biraayee taa'ee naan jedhan dubbani ka abbaan kiyya nan goone akkamitti heerumaa warri keenya yoo kam naan ja'a karaa deemaa jira gurbaa kanatti heerumee akkam taa'an jennaan immoo ijoolleenis kalaasa yeroo yaman dheesse akka inni haraa kanas hin qabanne nu sibira jirra deemnu dabbari naan jedhan. Deemiti
مدبري مدبري تيرو ميتي نولي مدبري اتبا نوچنو بازي اتبا تبودا نوجلا تبا ساين انجا يا مدبو هيه وقت إسان أنجان ريات تك كان جالدا إجولة إيرا كنا إثنين كماي إسان وكم بيت أولد جانا كورتو يلا بنين نال كان أمو جيمنه نتبقى إسان ترانساني إجولة إيرا تون أمو نور غربدو نترسي ساجران غربا كنا لقي تسيسنو نكو برباد أيه غربان أرسيدا بتا مكارو تنارا كاوي مكارا إسي ملين فود ميجيو كان جيما يو برباد دوبارتي لسوا كتاكا فودا جاي نك برباد akkasittiin didee amma kalaal dubbiin nu jabaatte maal kaleef komalee hin beenu akka bishaan itti dhugnu wallaalee jirra kalaal sitteeruma jedheen gurbaan also sheekuma tokko si waamee soomaalee waan inni haasa'ullee hin beeku afaan isaallee hin beeku waan inni jedhullee hin beeku matu waa ta'eetuma waraqaa wayii itti kanne kalaas ni kaasee hidhadhee naannoo hin deemnaan jedhe. Waktu seni kelas ijoollee dhiiraa sanbira deebine kelas amma gurbaan ka hidhadhe jee waraqaa wayii takka fidee kun hasti kan ta'e waraqaan sunarra jirti kun olaalaa jeetti jeeleessa waraqaan afaan Soomaaliitiin barreessa waan isin qaraatullee hin beeku kelas deemnaan jaanii yeroo yaman dhufnee gurbaa tokko isa biyya keenyaatti isaa bira deemne. Ayyee. Gidee ijoolleen tuni kelas ani uliyati jaartiitiyya ijoolleen tun asitti haafanii gara suudiidhaa carraa isaanii haalaallatanii nukaas inaan jedhee giddumaan na erkisanii jaalala isallee hin qabu karaa kanatti illee bilikaa biyya nan qabanne jechuudha. Karaa maali? Karaa kanatti illee nan dhuunne jechuudha natti ni daamne yaani amma karaa deemaa jiru jechuudha gayyaman dhufnutti. Ayyee. Waqta yaman dhufne kalaas ijoolleen carraa isaanii laallatanii ati immoo jaartiitiya anaatti fudhee gara suudii siin deema nukaas inaan jee giddiidhaan na eegsise gurbaan biyya keenyaa kun maal keeti jeen inni jaartiiti yoom jaartii godhattee jeen akkanatti nikaa godhan nikaan abbaan siin godhin hin ta'u ilmoo namaa hin rakkin dhiisi maallaqa kennaaf sii gaafa laayii jee. Hayyee. Jedheen beekta. Hayyee. Akkasitti gurbaan inni biyya keenyaa kun miidhaguu jaalattee jirta yoo jaalattee jiraatte amma abbaa keetiif dawulleetii nikaa si goona. kun nikaa miti kenni immoo biliyaa kan isin qabatini kun nikaa miti birrii isaa kafallaa fi adeemu ije. Ayyee. Anuti illee rakkoo jecha kalaas ani birrii isaa kafalaaf malee hin barbaadu jeen. Ayyee. Birrii isaa kana kalaas eega jaalalli jan qabaatini rakkoo lubbuudhaan isinne birrii kiyyallee anaatu isin dhiise gurbaan birrii sanillee birrii nurraa baate sanillee dhiisee deeme jechuudha. Ayyee. Mee birrii isaa kana yookaan ammoo akkaataan kun mee akkamitti ilaala? Akkitti ilaalamu takka birrii sii dhiisee jira. Akkasiifi? Nikaan isaa sirra jiru. Nikaan gartee inni achi simeeyseetuma atillee nikaa gartee firruma atichi ba'uuti. Jaalala isaan qabdu nikaa achi godhaniituma gartee karaarra godhan kun hin jiru. Waa takka. Birrii isaa kun namni akkam godha Tayyib? Birrii Tayyib isaa sii dhiisee mituuba. Yaa Tayyiba. Maata kanarra hin jiru jechuudha. Maaltu sirra jira? Maanarra hin jiru eenaa dhiiseef jeeti. Eegaa kani kafallaaf jaannaa dhiiseef jee dhiisee deemeemi? Tayyib duuba akkam gootaree waa takka sirra hin jiru. Okay, gaaffii lammaffaa qaba ammas. Ayyee. Gaaffiin tiyya eega biyya kana dhufe waggaa takka taa'ee bakka heerume jaartii ammoo bumakiyyaatu nikaatti na hidhe kana eega nikaa na hidhe ji'a takka wajjin keenya inni kun na biraa qabamee deeme biyya bu'e. Biyya bu'e ayyee. Biyya hin bu'ee kalaasaanillee dalagee ammallee as deebise karaa kanarra. Dalaydee as deebifte? Giseen as deebisee ammallee niitii biraa qabatee dhufe naan jaanii amma osoo mirkaniin ta'in namni kun waa hunda haasa'ee bakkaanii isa waan jaaladhuuf jedhe yoo barbaadellee haa fuudhu jedhee birrii lama darraa kafalee oduu suudiin seenin gudarraa ammallee qabamee biyya bu'e.
Haya. Birrii lachuu anaatu irraa kafale jechuudha. Amma aga karaa kanatti sadaffaa deebi'ee dhufe jechuudha. Sadaffaa ammaa sumaa fide. Sadaffaa kanallee ammallee sadaffaa isaanummaa fidee. Haya. Sadaffaa fidee kalaas ammallee hin qabamtaa karaa kanatu tureete kamisi yookaan waadii kana nama bira bu'ii dalagaa deemiti. Akkasi karaa suuta dhuftaa yennaan hin didee kalaas hin dhufe kalaas yeroo dhufee dalagaa mana arabaa beekee bakka fagoo deeme yeroo inni dhufe san keessatti bu'uu hin dandeenye arabiinis nagalchuu hin dandeenye. Amma yeroo san keessatti inni buutu malee amma dhuftu malee jaartii xiyyaa miti naan jira. Yoo amman dhufne jaartii xiyyaa miti jira arabni illee ijaaza wanni bu'uu sitti hin dhiifne si gallakkisuu achi ayyamuu didan. Arabni illee nagalchisan. Inni yoo amman dhufne jaartii xiyyaa miti jira. Duboo ayyee. Amma osuma akkas kalaas dhufuu nagalchuu didanii akka arabni nagalchuu didan harkee firaan innis sama taa'u taa'ee dalagaa deeme jai. Ayyee. Wakta inni dalagaa deeme digee ani na dhukkubee beektaa akka malee dhukkubsadee arabni san ofumaaf nagalchee mana yeroo dhufuu birrii karaa kana mulu isumatti waan hin dalagu guutuu waan isa fixee jiru jechuudha. Birrii ijaa takkaa bichaan irratti hafee birrii sanillee akumiin deeme inni immoo ji'a sadii kana hojiirra jira jaarsa kiyya kan na dhukkubaa jira birrii wayillee harkaan qabu birrii na argeenaan rabbiin fayyaa si dhorge suni akkuma si haa geessu birrii si haa ergu naan jedhe. Rabbiin fayyaa si dhorge sana akkuma si haa geessu. Ani sin geessu naan jedhe. Akkasitti ani kalaas rabuma irratti dhiisee itti dawuluu dhiisee eega namtichi kun ani akkana waamee katee karaa kana tara sadii fidee isarratti birrii kiyya fixadhee inni irraan na dhukkubnaan akkana naan jee kun booda akkam na godha jedhee ani bakka kiyyumaaf irraa muradhee birrii namarraa liqeeffadhee akkuma jee. Ayyee. Guyyummaa inni akkas naan jedhee sun ammaa shootaan qabdee mana hidhaa geesse. Isa ni abaarte yaaboo haya. Yoo rabbiin jiraatee an dhugumaan jaalatee qabaadhee maallaqa kanaas bu'aa dhaba kana dalagee fayyaa rabbiin na fidee naate kana naan jette rabbiirraa waa eeggadha jedheetumaan anis irratti uffadhee waqtuma san shurtaan qabdi. Ani kannite yoo kamalee goote ayyee. Yeroo sanii shurtaan na qabdi kalaas wanni kiyya waan keetii birrii siitiin argamaan naan jee kalaasanii aaree waan hin jiruuf jecha niin dhiisee mana hidhaa yoo seene bilbilli isaallee niin dalaguu ji'a takka immoo kana bilbilli dalaguu didee intalli takka dhuftee kan inni walitti taarifa irraa kafalle innis 2,000 irraa kafalle anis 2,000 irraa kafalle inni isuma taaf maallaqa kana isiin isaaf ergeetteetiif kanaaf inni wallolli quban qabdu irra wallolli birrii 4,000 narratti ergi. Ayyee riyaala 4,000. Riyaala 4,000 narratti ergi. Ayyee. Isa ergi birriin kun kan saati birriin eega kan saate kalaas fuudhee tumaan namaan duraan irraa liqeeffadhee akkuma an dhageessanii kanneen fuudhee maallaqa kana. Ayyee. Amma biyya bu'eetii suuraa dubartii wajjiniin ka'ee natti argan fuudheetiin jira maal jee hin fuune garuu yeroon isiin nama gaggaafadhu yaani dhaluma wajjiniin qamaatu faa suuraa kaasee sitti arganaan danii dhiisi. Akkasitti aboona hiiki gaafa laatee egaa fuute wanni dhalaa suuraa natti ergituus hin jirtu na hiiki. Birrii kiyya naa erginaan jee birrii wanni min karaa kanatti raffite hoo amma birrii ani akkuma ani dhaqeta birriidhaa irraa bahee hin jee. Yoo birrii san fidde siinii kaa birrii san irratti ammallee birrii 5,000 beeyi birrii 10,000 yoo naa kafalte malee siinii kunaan jee. Ayyee. Siinii kunaan jee ammallee waggaa takka biyya taa'ee na hiikuus didee warri keenyaas kalaas qaaditti narraa hiikaa yennaan qaadiin na yoo inni sagalee isaa dhageenya malee isa duubatti hin ta'u naan jaan. Qaadii ariif ayyee. Akkasitti eegaa ammas jidduu gaamtanaa kana iddoo waggaa 4 geenya jirra beeki. Beeki ayyee. Amma naaf inni ijumaan waliin argin jechuudha. Amma kalaas obboleessa kiyya egaa carraan qabdu biyya kana obboleessa deddeebite yaani hiree kan ta'e xobboo mataa ifirraa laalladhuuti rabbiin lubbuu
akka fadhe jiraachisaati lubbuu tante baaratti fin ajjeesin as deemaa oolte anillee karaana yeesii eegana jibbitee ta'an waan hin sigga sareen qabu akkana dubartii naanneessitee natti ergiton halaal yoona jibbite anuma yeesennaa maallaqa naa kanitu malee isinii kun anjee maalleenniniin miqiyyoon sirratti argidde kansiiti isii sirraa fudhata miqiyyoon san duba dhufteetii nadde bultee maalleenni xiyyeettee nabbuuti. Dura maalleeni dura kasaati ettee narratti ergite. Maalleeni kasaati dura kasaa ta'uu ni beektaati. Dura kasaati isin jette. Kasaa ta'uu ni beekta. Kasaati maalleeni. Kasaati ayyee. Kasaati yoo kasaan ta'irree isin kasii taate ani sarraafaa siin taane akkamirra narratti erguu dandeessire. Sirri. Eeganaaf inni ol jinne xiyyadee irraa fudhatu ji'eeniiti. Miciyyoon tun jechuudha tumsa dhalaa namaa fudhattee anaa bu'oon qabne mana na dhufu. Si tumtee sirraa fudhatte? Tumsa namaa fudhattee na dhufte na tumuuti deeman tumanii narraa waan hin qabu daabaa warqii yookaan gurrarraa siyaasnaa yoo maallaqa illee hin qabaane yaani dhalaa gurguddoo afur fidatanii na dhufan. Dhalaan tunis cuma taate kan inni suma ta'uu faati. Ayyee. Dhalaa taniin humnaan firraatumuu danda'uu miti yaani ani nama ijoolleedha yaani dhalaa gurguddoo na dhufe beekaa ijoollee gurguddoo lafa nyaati. Sanii dubbiin jabaatte miree. Jabaatte dubbiin. Gaafa gurrarraa qabu gurra kana kan. Dubbiin jabaatte ani anumaa hamaa madabbee kan mana ta'u seena jawwaala kiyya gurra lachuutu. Jawwaala fudhatanii. Jawwaala fudhataniiti. Jawwaala fudhatanii gaafa morma si jiru kanaa kan gurra si jiru kanatti raayaafna isaan kun nama afuri. Haa gabaabsi. Akkittu mana. Yeroo nama hedduu duraa fitte gabaabsi. Isaan kun nama. Gabaabsi nurraa ayyee. Amma sanaa isaan kun nama kan itti na ilii takkitti na tasdeemte takkitti na tasdeemte qabeetii sikkii natti fiqee taasaan horiisaa kutan firra amma kan harkattiisanii horiyaa kutan bira. Ableedhaan dirte. Bisan ani ableedhaan diree taanna dhalaan amma sadeen baafatan. Ayyee. Sana sadeen diree baafatan sana uliyaatti gachufadhee rumaan lattittiin dureetan buuteen xuunne itillee nana jeesin obboleetii biyyanii waan hin kuban qabne sana fide nigisee gadiin jiite kan ammoo dhimmasiitiif dhufte san dhalaa taan wajjin horiyeen yoo kuttelle biitu biyyamaati. Dhalaa kana guutuu isaan sababii isaatiin akkana na godhan. Midiyyoo sanii sanaatu fuudhee akkuma geessee kalaaf irraa gaggeesse midiyyoo miskiina rabbiiti yaane tumsaaf fideessani. Akkuma geessitee irraa geessite. Akkuma geessee irraa gaggeesse. Silkii naa fiduu didanii shariyaa keessa jirti. Inni sirra dawuleeti si tolchan naan jee amma gaafiin tee maaliree? Si tolchan ayyee. Na dhageeffadhu mee? Akkasi godhan ayyee naan jee. Amma gaafiin tee maaliree? Seenaa dheertuu himtu jirtaa? Amma sinihuu naan jaa. Sinihuu kalaas amma akara deengedda namarratti fidee silkii haayitaan obboleessa kiyyaa jiraatin garan na'ee seennanna yeroo obboleessa kiyya jiru san na'ee huu dideetii siiqeetiin jira deemi naan jenne kansaa kun akkamiin laalan. Siiqeetiin jira deemsi hin jee? Bakka siiqeetiin jira deem jennaan siiqe kaa dhumatti hangasuma walaas. Ganumaa fakkaatti ja'a dila kan nurraa fitte. Bismillahirrahmanirrahim. Deegaa kudha shan guutuu. Salaamu alaikum. Alo. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Sheekha sinitti deebi'ee dhiifamaa waliin. Ani deebite yaa'ootis yaa'oo haayama maal jetta? Gaafii takkan qaba yaa sheekha yaa sheekha gaafii takkuu ta'e qaba. Gabaabsituma gaafadhu bahe. Gaafa amma hiikee bal'aan qabna gurbaan hiikee abbaa fi akkasuma ni kana godhee ishiisanii jette san. Nikaan nama baaddattuuti isheen hiikuun isaa kun marra sadi nikaan dhumeera. Baada nikaan dhumee iddaan hin jiru iddaan hin eeggachiisu jecha tokko isin warra. Maal jettee irra deebi? Maal jettee? Iddaa maali? Gurbaan biyyatti marraa lama hiikeera duraan biyyatti. Woy akkas jettee ree maati?
مرة لما أمدورة تكسيغيتي رجعت جيسي ديفتي أنقم تكوجتي سني كلمة داسيخ أنقم تكبوتا كلمة داسيخ ولا ترى برا لما فانتا أمال لما وجتي سني كلمة داو إيجاز بوتا سيخي بعد سنة مو كانوا بيخنا بتاع ما تجي حتى ترى بيسات هيك أما جاتاي كلمة داسيخ كسي هديتا هيك هديتا نكان مسلم بيجي دابو تصدق سافتين كتير هذا كيف دواني سنجو نكا درا غافم سيخه غافم رجعت سنجي ترى درا دفيمي نكا درا سيخه باتي تو كوفي كودشان نكا درا سيخه دي باتي فيو ورشم بودا رجعت جيس ديفته رجعت ودين ندير بتاعته أما اللي نموجا أنجز إيجو دابوها أنجم تكو جتورتن أنجم تكو جتورتن إيجا رجعت جيود رجعت جده كنا يوا باتي صديقات إني أكثر تمو أني دمي بيشوم ما نكسر والدنيا جنانون أبو تو بس بعدا أكثر يرومان كباتنا سيكين جراج إني جنا والله أنا سيكين جراني كان في فرن شلون أنا جراني باتي جابودا خلمدا سيخه बाती जो हम बोले सलामता नहीं के खलमदा अकम जैसी उन्नत ऐसी रजा सीन नहीं खींचे नहीं सीन नहीं खींचे अच्छा चला देता कि नरा गेफट हुए आनंद नरा गेफट हुआ सा खलमदा सीन नहीं खींचे मोइसा सीख akka malee walloon tumne jennaanuni ani haareet nala bee siikeen jiraan jedhe yoo nabdoon yoo dhiirri nama niikin naddoon nama hiike jedheen innaanu wallaan illee siikeen jiraan aan jedhanii aya egas booda rajaatu jemmas rajaatu jedhii jedhanii darasaan biyya san jirti rajaatu jedhee hoggaa jedhanii rajaatu jedhanii akkuma san ayye isan moonni hoggu tokko dhokate isan booda kanan abbaa kiyyatti hime malee ani dhokteen duraadde moo warra keenyallee wallaahi dhokteen duraadde baay'een dhoktee meta dhoksitetti dhiisi kasadaffaa amma dheengadda gaafatan sii keechu kasadaffaa eega suutii dhufte baadan bahar bahee moo kasadaffaa kana na hiikee iddaan taatu ni eegatti jaarsa kiyyatti amma bilbileeti bara abbaa kiyya kana jedha sheekitti jedhanii bakka akkas taanaan na dhageeffadhu akkas taanaan ni kaan kee sirri akkas taate ni kaan kee sirri إنما برستاذ بالبلين قافدا خلاصي جري زاران لا تيسان بالبلين قافداني بدين كابو تيتو نكاسا دي بويرنا نينجن ندينا مرا فدين جران جري كان بويرنا نكاسا سي ولله أيه يلا بافر ديما يه سبوري يرتدى والتنجرتو معلوم أنا بقى أفراد دي سوقي يوان كان نخا عادي بربادا السلام عليكم خيري ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الله فيك أول؟ أيه جعفر لا جابين يا شيخ صلاة الصبح وقرأ صلاة سنة سلامة بابتنا القاء الرافد ما يته صلاة مالي صلاة صبي صلاة الصبح سنة سلام على أفغان القاء شبكة صلاة وقال مبصلات والسلامة وصيهم بافتنا الرافد القاء صلاة السنة سبيتي ركالة مسلاتي ودو سلامتا بافتي ودو سلامتا بافتين يلقى ايه الرافد يوروبا يوانا كسين نقولنا ما الرافد كان يلقى ما سيكون نبتي ويو سلا ها أيها بدي بيتن دي سلامتا بافدمو والكيتن سدي رقصة دي غوريتو ودي بي سلامتا بافدمو رقصة دي غوتو مالي أختي ولا نرقيفت نجاك سمي نرقيفت مي مالي نرقيفت وندي الصلاة جرتو سنة سبيتي سنة سبي ركالما التحيات تيسي والكاتي ستفا ايوه وسلامتا بافدنا الكي يعني ربما لما قطع نتوبي وصو سلامة بافتيني والكاتي
خسوبي خصلاة جرت سنة سوبيت مو صلاة سوبيت سنة قد ديبتي أتاياتو قراتي سلامتا بافتشو قبض ايغسي سجود الساوي قوت قد ديبو قبض طيب قد ديبو قبض أكس هي جلا غلط كلا غلط دبي في الرافودا يروما في الراية قال لا ددمنه قافو مو يار سيار دي تنا ددمنه السلام عليكم هلو وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أكا جيغا نجا فيا نقوما نجا لا فين قال آية بيار أباقا نندلق بيتو بيار أباقا نندلق بيتو يا رب دليت أيه بينها ما جت fakkeenyaaf yeroo inni dalagu kana jarri mazraa wayiiti kana dalagu keessummaatti itti dhufa laa yeroo fakkeenyaaf namni itti dhufe yeroo nyaata kana nyaatamee ka'e yookaan bishaan dhugamee sana iyyee bishaan haayilaandii keessatti sana lafa kaa'inaan jetti laa walitti qabinaan jetti bishaan haayilaandii keessa yookaan dhugaatii gaawaa ta'ee buushii keessatti waan hafe. Dubbiif deemaa bara bishaan haayilaandii keessa obs bishaan haayilaandii keessa jiru walitti qabisiin jaanii kan uummanni irraa dhuge. Waan namni irraa dhugee lafa hambisee. Walitti qabde ayyee maadaamii jaa. Walitti qabee yeroo hin jedhe fudhattee deemti maaliif yeroo hin jedhe ijana ijana maatii yookaan wanti rakkoon tokko argame bishaan kana dawaadhaa jechuudha. Wanti kun akkamii waan shagaaraan jiru moo islaan isaa kan jedhan. Bishaan san walitti qabdee egaa walitti qabdee booda akkam godhisiin jette. Fuudhee nama deemti waan tokko hin gootu fudhattee nama makiinaa keessa naqattee fudhattee mana galti. Ati maaliif walitti qabdaa ati jennaaniin ija namaatiif dawaadhaa siin jette akkasimi ija namaatiif dawaa siin jetteemi. Ija namaatiif rakkoon tokko nama jiraata ga'e yookaan har'a ga'e jedhe sanaananii ija namaa summii sananii wanta godhamtu jira naan jette. Injiroonni kasi. Garuu si nama dalagu minaamini miti garuu namuma mutawaa wayiiti xiqqoosi waan nama shari'aa kan diinii eeggatu garuu. Injiroonni mutawaa jaan hin jirtu. Naa galuu malee jira. Naa dhagaye abbaa wanni mutawaa fi maarra jaan hin jirtu hambaa namaa walitti qabanii ija namaatiif dawaan hin jirtu kitaaba rabbii keessa. Hambaa namni irraa dhuge bishaan walitti qabanii maaliif walitti qabda gizee jaaniin ija namaatiif dawaadhaa injiroonni kasi. Hayyaan irra wanti doo jira Wanaanis shikkii taaree anaaf akkam. Ati walitti qabisiin jette walitti qabdee wanti kan ta'a. Atiif maal? Ittiimi ulii moo tiimi wanni injiru jiin kitaaba rabbii keessa. Eessa hadiisa kamtu kana jaajii ulii yoo isiin walitti qabisiin jette. Injirtu jiin shari'aa keessa. Walitti qabu kun walitti qabiniif ulii walitti qabiniif walitti qabadhu jiin adummaan. Galatooma baay'ee galatooma shayii keenya baay'een isin jaalladhan illee wallaahi sagalee keessan argachuu keessan illee baay'een gammade. Masha Allah rabbiin ati na jaalattuuf si haa jaalatu insha Allah baarakallah feek. Jazakallah. Ayy. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Assalamu alaikum. Sagalee ol fuudhu. Sagalee ol fuudhu. Gaafii qaba. Ayyee. Qur'aana yeroo ciccitee yookaan yeroo nyaattee jettee hin gatama moo ibidda keessa gubama moo gariin bishaan keessa gatama jedhaa gariin hin gubama jedhaa. Akkam godhan. Hin gattu quraana lafatti hin darban biqa kushaayaatti illee hin darban quraana yoo ciccirame wanni jee gubuu gaarii. Akkas. Ayyee gaafii baraa. Ayyee. Quraana jechaadha yoo nama qaraajisan ajiriin calamoo yoo ofii ofiitii qara'anii.
أمو أجرين كم تجعل أفرو في تقرأ أنمو كنا مقرأتين quraanni nama qaraayesus ajriin isaa hedduu barattee fi barattee nama yoo qaraasifte sawaaba guddaa harkatta malee ajrii guddoo كم تجعل لي أوفيك يا كرا يجعلمو كنا مقرأتين تجعل kayfii kiyyaa banadhee qaraa'uu caalamoo kanama qaraayisuu caala akkasii ifu ofii teetii baratte alif laam miim ra laa aqulu alif walaamun wamiimun harfun jee rasuul islaami keetillee qaraatii gizee qaraatu hobatti harfii gartee harfii takkarratti sigalee soddom sii katabamti kanama qaraasiftummaas daran suwaamni sii katabam akkas irra caalaa fi caalaa miti kayfii qaraatu suwaaba hoba qabda kanama qaraasiftuu suwaaba qabda jechuudha walii gallee naagade fakkeenyaaf yeroo dalagaa irra yoo fakkeenyaaf nama qaraasisu ajrii akkamti caalaa jedhee jechuun qofis yaaqar ta'uu ture caalamoo quraana fakkeenyaaf qaramuun ajrii baay'ee akka qabu beeku kamti caala moo qofis yaataa jechuudha. yaa ajaa'iba khawfii keeti teesseetuma baqaraarraa kaatee qaraatu kanaami labzii teessee qaraatu baanta quraana kanamammaa sakka darsii gootee fi quraana nama qaraasiftu san baantaami lachuu sawaaba qabda ka lachuu caalaa bara teessee yoo qaraates sawaaba siif katabama kanama barsiiftummoo irra daran gartee sawaaba guddaa qabda obsitee nama kana barsiifta يعني يجري والقطع جدا والقطع في مالك بيخون كوني سوابا خبت سي خطبا ما اختي نما برسيفتو سوابا كسيك ابدا سن موني بين اتي ما كان يرارت دي لخنا ما كان چنكت فيفيس كراي نماز كرايس انغس قرآن وبيت يديفيس كراي لفظي كراي صدوم بمبوس انغا دنديزو قرآن كراي حرفي تكرر صدوم سي خطبا ما سي يجر نماز گیزے کراتو سواب قبط نما گیزے کراسفتو تیلیفیس گیزے کراتو سواب قبط حرفی دکرہ صدوم قبط انگسو yeroo waa'ee keessan haasofnaa dhiifuu waan godhaa yeroo baay'ee waa'ee keessan haasofna maal jettee haasofte fakkeenyaaf waa'ee isin jetta irratti waa'ee yeroo gaarii isin gaafatan jettani mashaqaa akkanaa jettani waa'ee akkanaa jechuun deddeebiin irraa fi haaraa isin gaafatte ijoollee waa'ee irraa ijoollee waliin haasofnaa umaa rakkoon qabu ayyee isinii godhe umaa ta'eeti dhibee umaa rakkoo hin jirtu ayyee ayyee darboo horii sinaa dhibe ayyee السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه. ألو. مين دقيقة؟ شينا رقم يا. فيا الحمد لله. وأنا تلفوني بيجي لأول بعدين وده ولا كنّه أكل باويا رقم مكانيا. أوه ما شاء الله نورنا مكانيا بيجو. أبو ريان بريد ما شاء الله دبري كلام. ما شاء الله يسرب دي الرايات تو فدافين قوات وتي قالوا امو بريتان تدا بدا قال لي دي من سا المسين درا حقيقه جولة انا يعني اكمتي ابو دندن ديكسي هو تمام اسمت غور دندن اوكي بي فرنجي جيرتمو بي عربا جيرتات مسين درا مصري جيرتا سلاو مصري تقالو يون دندنيه مصري قالو يون دندنيه بيت ارغيتي guyyaa deeysirraa guyyaa torbaffaa akka gartee sii qalan godhu dandeessa warra keessanitti ergitee nama gartee sirritti wanni kun waan haqiiqaati naaf qalaa ilma kiyyaaf yoo dhiira dhaltes korbeessa lama tiimtee abbaa keetitti yookaan ummaa ta'e nama amantutti jechuudha nama shari'aas beeku fuudhee maallaqa nyaatuumi. Gizu mata ada kaya ni amma kan kau dulu semar kata ti mena jore ramai an tak kamutan tak amat aja na tigale tak kami amme ka hongkong sudah baru kau temu tak kamat chandawar te tak ko amat aja na desi firra khalas woi kab daga bas yero garte woi tades
لا قالت أركان قبض أرجع قبل ترت خلاص بدك خدت يروني وما نجرب وما تبي واجبها متي سنة لا أكس سري عليه بنما بيجي راقول يجري فريد موجود وقنا أنا ما كنت قابل يجري قرون بيني قولي علماء نكس جاني ورفتوا قرية جرا إجاباتي جها أمتا ترى قرن جاني ولكن حديثتي يودن ديس غويا تربا غوتا غويا تربا يوس دبره غويا خدا افريت غويا خدا افريت يوس دبره غويا ديدمي تكات اچي يو غرتي وني تاتي مالي نغريچو يو غرتي جچو علماء يو تاتي مالي نغر إن شاء الله جزاكم الله طيب متى فرتمت هذا سنة يعني لازم أرادون متى فرتمت هذا إيه نما تو متى فرتمت لازم أرادو قدام عن جالس قال أنا زود ما وديت ما ليزه بيت متى هو لازم فرتمت تكشف أرادو قدام عن جالس قال عن جالس جيت ما ليزه لازم أمت رواية ترمذي تي غيان متى ربي سرهادن غيا تربفا غزي خربي سرقلته الراقلته غياسن حاد الرا غيا تربفا سن مقاستي بافته خربي سرقلته ريفين سرهاده ريفين سن جرام غرته ميزانته صدقه رابافت ريفين سن جرام انيته غرته صدقه رابافت هذا شفت السنه ده وما قبلت يعني عادي وما قبلت عادي وما تك هكذا جزاكم الله خير إيه سوبنا كتير لتر بالبلاد ترى سوبنا يعني تورا ماله وانتو وان جتنا فكاتا جيتو تكرهه لازم تورا ناس قدني وان جتنا فكاتا جافا سوبنا كتير بالبلاد يعني هر كنا تترفونا